Jawaaboo zoonii kibba bahaa Jaalsabaayif galgoo waliin turtii taasisnaa isa waliin aga xumuraatti maree taasisnuu nu caqasuun waliin turaa isiniin jenna. Haalota gochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii sana keessatti geggeessaa jiruu fi maqa balleessii woboo irratti akka zoonichaa walumaa galatti woboo Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru irratti kallattii adda addaan geggeeffamaa jiru ilaalchisuun wanni kun woboo bakka bu'aa zoonii sana keessatti immoo maaltu deemaa ture maaltu jira ka jedhu irratti aga xumuraatti waliin turtii taasisna isinillee nu hordofuun dhumanumaan affeerraa keenya isiniif dhiyeessaa gara maree keenyaatti osoo hin ceene jaala kiyya nagaa fuudheen gara maree keenyaatti ceenaa Jaalsabaayif yeroo adda addaatti marii waliin taasisaa turre irrallee yeroo haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessa teessee ammoo yeroo jirtu irraa qooddee gaaffii deebiif nuuf dhiyaattee jirta. Baga nagaan nuuf dhiyaattee baga nagaan walitti deebine. Gaarii ayyee jaalladhi asis baga nagaan baga nagaan walitti deebine jaalladhi. Ayyee kallattumaan qabxiilee mareef walirratti kaasne haala gocha waraana bilisummaa Oromoo fi akkasumas haala naannoo zoonii sana keessatti dedeemaa ture. Keessumaa torban darbe irraa kaasee sochii dubbiin miidiyaa irra dedeemaa turte tokko jira. Sarratti xiyyeeffannaa ka'umsaaf akka ta'utti gocha waraana bilisummaa Oromoo irraa kaana. Egaa sochiin gocha waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa zoonii ati Afirkaa qabdu keessatti geggeessaa jiru ifadha. Yeroo dhiyoo as immoo waraanni bilisummaa Oromoo duula egeree Oromiyaa taasisee jira. Sun haala kamiin akka zoonii keessanitti geggeeffamee injifannoon argame immoo maal fakkaata? Gaarii ayyee egaa haalli waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana keessa jiru diiduma jira jechuufi wanni diidatti bahuu qabu diiduma jira. Akkas jechuun kiyya jabinni waraanni bilisummaa Oromoo qabu hojiilee guyyaa guyyaadhaan inni hojjetuun gurra uummatichaa dhaqqabuu qaba waan ta'eef karaa miidiyaatiin baatuma oola. Haalli inni keessa jiru baay'ee haala akkaan abdachiisaadha. Yoo as deebinee haala duula egeree Oromiyaas ilaalle baay'ee injifannoo boonsaa fi injifannoolee addaattuu ture. Loloota geggeeffamaa tureen egaa aanaa tokko dhuunfachuu fi gandoota hedduu dhuunfatee lukkeelee diinaa hedduu keessaa baqachiisuu ture. Kuni miidiyaa marra guyyaa injifannoon sun galmaa irraas maxxanama oola waan ta'eef walumaa gala haalli iddoo ba'aa keessa jiru baay'ee nama boonsa jechuun injifannooleen jiru. Akkasuma guutuu Oromiyaattis wanni ture kanarraa waan addaan turre injifannoo bareedaa fi kan qindaa impaayericha sochoosee raasuu danda'u keessa turre jaalladhi. Egaa ka'umsumaaf uummata keenya kallattiimaan dirree irraa maal akka jiru dhageessisuu fi akkuma tuu jette miidiyaa irraa baay'ee dedeemaa ture injifannoo boonsaa har'a yeroo walaasaa jirullee ganamarraa ka'ee lolli naannoo keessanitti gaggeeffamuuf sanallee quba qabaattee hordofaa turuu fi haala bareedaarra turullee egaa keessaa waan haasofne qabna. Injifannoo boonzoonii sanatti argate gidduutti dhimmi ajjeechaa namoota nagaa maqaa amantii waliin wal qabatee deddeemaa ture. Taateen kun maali? Maaltu jira? Gaarii ilaali waan kun kanatti deddeebi'ee kakka'aa ture. Haala taatee naannoo kanatti kakka'aa tureen wal qabatee dhaabnis ibsa garaagaraa irratti baataa ture. Hubanni amma Sullee ibsa dhaabee baasaa ture sanaan adda hin jiru. Taateeleetu turanii asittis waan erga duula egeree Oromiyaa lolli geggeeffamaa ture. Murni hattuun biyya kana bulchaa jirtu qindeessitee gabbaacha sanarratti dhaabni deebii guddaa kennee ture. Ammoo anis egaa akka nama toora sanarra jirutti yoo akaasirraa kaase sanaa olitti waan addaa bal'aallee hin qabu jaalakiyyaa. Ammoo haalli naannoo kanarra jiru waan amma duula egeree Oromiyaa keessatti injifannoolee duula sanaan argamee fi kufaatii duula sanaan kufteerra dhaabbattee egaa warri hattuun amma jedhu kuni gadi baachee kana qofa otoo hin ta'in achumaan duras waan garaagaraa haalota sanaan jechuun aanaalee garaagaraa keessatti shira guddaa hojjechaa turte hojjetamaas ture. Miidiyaadhaan illee irratti uffatteera jechuun waan gaaf turii haasa'e sanaan addallee hin qabu waan dhaabii isarra baaseen addas wanni hin qabu hin jiru wanni ta'elleen sunu yeroo baay'ee akkuma yaadatamuuf beekamulleen mootummaan dhufaa darbaan bilchiginnaa har'aa kana ofiiyyoo kaleessaa qofa yoo ta'u ta'in mootummaan dhufaa darbaan kuni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti
shira inni daddalagaa ture shiruma hadda warri shira mootummoota darbanirraa baratte hojjechaa turte kan garuu warri kun gowwa akka warra kaleessa irraa baratanii sanatti waan dhokataayyuu hojjechuu warra hin dandeenye warri kaleessaa sunillee waan akkasii hojjechaama ture xiqqoo tokko suni dhokaatallee hin qabu dhokaatas qaba kun warri gowwaadha jechuudha dhiidumatti waan uummanni bal'aan beeku hojjettee maqaa waraana bilisummaa Oromoo tureetti humni lafa kana keessa jiru akkuma guutuu Oromiyaatti iyyuu warra qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma yeroo diidaa laalanii babbareedina waraana bilisummaa Oromoo laalanii hidhannoo bareeda isaa laalanii akkasumallee jaalala waraana bilisummaa Oromooti hawaasni Oromoo qabu laalanii dirree qabsoo dhufanii yeroo dirree qabsoo dhufanii haalli diidarraa laalan suni naamusaa fi sansakkaa jaarmiyaan tokko qabaachuu qabu eeggatee akkasitti bareedee deema waraanni bilisummaa Oromoo gartee warra naamusaaf sansakkaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin bareedee deemu sana keessa deemuu hin dandeenye dallaa heeraaf seeraa sana keessa deemuu hin dandeenye miidhamtee yeroo dallaa sana keessaa baatee mootummaatti galtu hedduu isaanii otoo rifeensa isaan mooraa qabsootti biqilchan ofirraan balleessin ukkaamsanii kaa'aniitu jechise kuni as qofa miti asitti dhiyeennayyuu jalqabe malee lafoota garaagaraa keessatti tureera jechuudha. Humna akkasii kana gartee tarkaanfii garaagaraa fudhachiisuun uummata saamsisuun waraana bilisummaa Oromootti bakka akkasitti saamicha akkasii gaggeessee gudeeddii raawwachiisuun waraana bilisummaa Oromootti gudeeddii akkasii raawwatee waan akkasii sana gartee warra hojjechiisantu jira warra waan akkasii hojjechiisantu jira miseensa harcaa kan maree bu'ee suni ijaaranii tarkaanfii fudhachiisuun waraana bilisummaa Oromootti fudhatee jedhanii maqaa nu balleessuun ni jira inni biraan ammoo uummanni Oromoo kun guutuu biyyattii kana keessatti saboota garaagaraatiin wal makee jiraatu baadiyyaa hanga magaalaatti saboota baadiyyaa hanga magaalaatti uummanni Oromoo wal makee waliin jiraatu kana walitti buusuuf jecha maal godhu duuriyyoota ijaara saba Oromoo keessaas duuriyyoota ijaaramantu jira kanuma dirree qabsoon dhufne ka dirree qabsoo dhufe kophaatti kaasee jira duuriyyootuma dantaadhaan ijaaranii kaa'anii saba tokko irratti tarkaanfii fudhachiisu fakkeenyaaf Amaara irratti duuriyyee Oromoo tokko ijaaranii tarkaanfii ni fudhachiisu sana booda maal godhu yoo barbaadani waraana bilisummaa Oromootti tarkaanfii isinirra fudhate sababaatti sabaan Amaara taateef jechuun uummata sana gartee ammeenya waraana bilisummaa Oromootti akka inni qabaatu taasisuu fi ammeenya akka inni uummata Oromoo irratti qabaatu taasisanii walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti hojjechaa turan jechuudha lafa kanatti. Aanaaleen gochoonni akkasii keessatti tatta'anii aanaa sakoo qofa miti. Wanni akkasii suni aanaa martii gandoota baadiyyaa gara baddaarra jiran irratti wanni akkanaa goggodhamaa ture. Aanaa jajuu gandoota baadiyyaa gara baddaa irratti wanni akkasii kun raawwatamaa tureera. Duuriyyoota bifa sanaa sana qindeessanii Oromoo godhanii tarkaanfii Amaara irratti fudhachiisu, Amaara fidanii Oromoo irratti tarkaanfii fudhachiisu. Manoota kudhanootaan lakkaa'amanii dhibbootaan lakkaa'aman gubsiisaa walirraa. Keessattuu uummata gartee Amaaraa sana qindeessu qindoomina sana meeshaa itti hidhu sun booda lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhufuu qabu jedhanii yaadu. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhufuu qabu bakka sana ga'uun isaan nuuf yaaddoodha jedhanii irratti tarkaanfii fudhachiisan jechuudha hawaasa kana. Uummata Oromoo irratti mana gubsiisu, uummata Oromoo ajjeesisu jechuudha. Guddisiisanii maallaqa humnaa olii gaafatu. Aanaa bunaa guutu haga aanaa collee gara itti aanu tarkaanfatee naannoo aanaa sirkaa gandoota baddaatti dhiyaata. Aanaa onqooloo waabee gandoota baddaatti dhiyaata. Lafoota gartee maqaa siidhatta'u kana keessatti gochoonni akkasii gurra raawwatamaa ture. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Amaaraa haa ta'u Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu waraanni bilisummaa Oromoo gocha fokkisaa akkanaa fudhateera jedhanii uummata ololchiisuu boochisuu humnaan jechuudha. Maqaa uummata Amaaraatti tarkaanfii isinirra fudhate jechuun Amaaraaf Oromoo walitti buusu manoota walirraa gubsiisu wanni kun akkasii kun deddeebi'ee ta'aa ture. Waan kana keessaa barbaadamu warri kun argitee bu'aatuma siyaasaa xiqqoo argachuuf jecha lubbuu ilma namaatii fi qabeenya hedduutti taphachuutti jiru lafoota ammasiin jechaa jiru kana keessatti. Eenyutu warra kana ijaare ka jedhullee miidiyaa irratti fakkiin dura dubbadheera ammallee warruma sanatti duuba warra kanaa jira. Kaabinoota sadarkaa olaanoo irra jiran sadarkaa ministeeraatti jechuudha. Warra kanatu gadi fageenyaan uummata Oromoo keessas duriyyoota kana ijaaree Amaara keessas duriyyee kana ijaaree uummata kana wal falchisiisu. Gama kaaniin ammoo uummata Oromoo naannoo kanarra jiru guutuu Oromiyaa keessa jiru kunis amantaa garaagaraa qaba. Inni kaan musliima kaan kiristaana amantaalee hedduu qabaata jechuudha. Ammas uummata amantaa hedduu qabu kana walitti buusuuf jecha tarkaanfii fakkaataa akka reefuu kana hojjechiisa.
tarkaanfii fakkaataa ture. Wanni akka kootti ta'e waan akkasiitu ta'e. Uummati toora sanarra jiru uummata wal makee jiru. Kaan kiristaanaa kaan musliima jechuudha. Maal godhanii uummata Amaaraa fi mana amantaa kiristaanaa irratti tarkaanfii fudhachiisan jechuudha guyyaadha. Tarkaanfii fudhachiisanii maal godhu waraana bilisummaa Oromoottu amantaadhaan qootee mana amantaa gubee waan nama saalfachiisu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo achi qofa jira. Manni amantaa ammoo asakoo qofa keessa jira. Ajaa'iba jechuudha. Lafoota tarkaanfii waraanni kun keessatti fudhataa jiru hunda keessa manni amantaa hedduutu jira. Mana amantaa hedduu ittiyyuu hin dhiyaatu. Mana amantaa musliimaas, mana amantaa kiristaanaas, mana amantaa kamittiyyuu hin dhiyaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo inuu tarkaanfii irra fudhachuuyyuu miteessuu hin yaade. Amantaa kamiyyuu ammoo hin golu. Akka sagantaa siyaasa dhaabichaa irra jirutti amantaa kamiifiyyuutti ka godhee qabsoo barbaachisu uummata amantaa gosa kamuu qabu keessatti naamusaa fi zakkaa irraa eegamu sanaan qabsoo geggeessuutti jirra. Qabsoo geggeessuutti jira. Kanaafi shirri kun shira karaa mootummaatiin qindaa'ee yeroo dheeraaf waggoota 2-3-4 lakkoofsisee jira wanni kun. Harkaa kaleessaa miti. Isa kana ummaticha akka hubatuuf dhaabi yeroo garaagaraatti irratti baasutti jira. Carraa argatanii yeroo na gaafatanis deebii kennuutti jira. Akka nama toora kanarra jirutti. Ammas kana naataa jiru akka nama bakka sana jirutti malee deebii quubsaa deebisee jira. Dhaabni haala naannoo qabsoo keessatti gaggeessaa jiru keessatti waan jiru hubatee hubannoo sanarraa deebii kenneefii jira. Deebiin kennamu kun irra caalaa isaa eenyu ilaallata. Shira qindaa'ee dhufeef bar namoota shira sana otoo hubatiin daddaa qaba garaagaraa keessa seenan qajeelchuuf jecha deebii kennina malee argitee ajandaa diinni uume yeroo cufarraa haasa'uufi ajandaa diinni uume irraa yeroo cufa haasa'uun kennammoo hawaasa keenyatu gadi fageenyaan shira diinni hojjetu kanan beeku. Bifaadhaan ammallee deebi'ee nama gaafata. Ifannee ammoo ajandaa diinni bocee yeroo cufa hawaasni kun waa nama gaafata dhiirollee jennee irraa calqisuuf nama hubannoo hin qabne hedduutu achi keessatti burjaaja'uu danda'a. Kanaaf irraa haasofna jechuudha. Hawaasni keenya isa kanallee hubachuu danda'utu irra jira. Yeroo cufa ajandaa diinni bocee marsaa 3-4-5 irraa haasaa ooluun nurra hin jiraatu. Yeroo tokko wanni kun qindaa'ee hojjetamaa kan jiruuf sababa kanaafi jennee walitti himne deebi'ee taateen sun hin dhalata yoo ta'e warri deengadda sinii eerre sun taatee kana raawwachaa jiraachuu hubachuu danda'uutu sinirra jiraata malee har'allee deebii sabaa irraa eeguu yookaan ammoo sadarkaa dhaabaatti dhaabarraa eeguun barbaachisaa miti. Kanaaf hawaasni keenyas taatelee akkasii kanarraa hubannoo kan argachuu danda'uu qaba. Gama biraatiin shira mootummaan kun gidduu isaatti hojjetee wal dhabsiisaa jiru kan walitti buusu wal gaarrifachiisu dantaa bu'aa wayyaatti keessaa argachuu mootummaan kana hojjechaa jiraachuu badee tokkummaa isaa tiffachuu danda'utu irra jira. Amantaa garaagaraa yoo qabaate Oromoo gidduutti waa uumuuf kana hojjeta. Oromoo amantaa musliimaaf kiristaanaa hordofuutu jira. Lafa cufa keessa taateen kun maaf ta'a? Oromoo wal dhabsiisuu fi saba biraatiif Oromoo wal dhabsiisuudhaaf hojjetamuutti jira. Kana bu'aa siyaasaa keessaa argachuutu jira. Dabballeen mootummaa isin keessa deemtee kana hojjettu kunees. Ati aarii keessa galtee taatee sana tarkaanfii fudhatta yoo ta'e manii dabballoonni mootummaa si rukuchiisuu barbaadan sana rukutteertaaf jechuudha. Jarri ka barbaadu isa kan gadi baatee miidiyaa irraa woboon akkana nu tolchee dhiiroo wanni kun maali jettee gaafii nu gaafattas yoo ta'e manii warri akka rukutuu barbaadu sana rukutteefii jirta jechuudha. Manii isaan isin dhoofsisan hin dhayina yeroo jiru. Manii bakka mootummaan itti si barbaadu sana dhaabbattee hawwaatin bakka dabballoonni mootummaa itti si barbaadu sana dhaabbattee hawwaachuun sirra hin jiraatu. Hubachuu danda'uutu sanirra jiraata. Sabaaf saba walitti bu'iinsa isaan gidduu keessanii hojjechuu barbaadanillee ofirraa dhaabuu danda'uutu sirra jiraata. Yeroo kamiyyuu ajandaa namni boceenii walirratti duuluu wal balaaleffachuu otoo hin ta'in wanni bu'uuraa wal balaaleffachiisu yoo jiraate isa sanayyuu akkaataa itti wal hubannaadhaanii rakkoo bu'uura gidduu sabaaf sabaayyuu jiru yoo jiraate rakkoo bu'uuraa sana suuta furachuu dandeessa. Akkaataa itti furachuu dandeessu sanatti malaan deemuu danda'uutu irra jiraataayyuu malee kaka'umsa garaagaraa gidduutti uumanii danda'a mootummaan gidduu sanaa barbaadu argachuun irra hin jiraatu mootummaan kun. Kan akkasitti gadi fageenyaan hubachuu danda'uu qabu hawaasni keenyallee waan jedhudha ama fayyaa ta'e jaalati ajandaa kanarratti kanuma qabu. Mee